waan ta'eef akka qoosaatti biyya namatti hin kennu. Biyyi yoo badhaate dhugumaan mootummaan achi keessatti yeroo hin qabu. Biyya badhaate keessaatti waa argatu. Waliin saamiinaa kanaafu sirni dhablummaan ammarraa kaasee haa dhaabbatu. Labsiitiin wal bulchuun hin barbaachisu. Labsiitiin wal bulchuutu nutti hadhaa'e kanaafuu qabsooftan kanaafuu didden. Diddaan keessan immoo firii godhachuu reef jalqaba. Firiin sun immoo bilchaatee hin nyaatamne. Dheedhiitti ammas ciramaa jira. Dhiigni ijoollee keessanii ammas dhangala'aa siichis dhangala'uuf deemuu jiru kun iggitii hin godhanne. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata biraatu dhalee asinii erge miti. Ilmaan Oromooti. Haadha Oromootu ciniinsifatee ta'e. Waggaa 3 irraa wal aga'uu dadhabneen harkaa ba'e sanatti ilmaan keessan meeqatu eddasii wareegame. Nama meeqatu eddasii du'e. Beektuu jechuudha. Ammas akkuma waggaa 3 sila jaarsi jedhee bakka sanatti deebine jedhee sanatti. Har'as yoo waliin nageenyu ta'e waggaa 3 irraa 4 irraas asuma deebinaa jechuudha. Yookaan immoo as deebi'uu iyyuu hin dandeenye. Kanaaf hin qoosiina Oromoo. Dhiiga keessanitti hin qoosiina. Halagaa diidaa sinii dhufee sin bulchuun barbaadina. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u, wal bulchuu hin danda'u sanan dhugoomsiina. Ni dandeenya. Nama nutis. Wallagaa. Koree kaadha. Koree kaadhan keessatti nama kanaan dura miseensa paartii siyaasaa kamuu haa ta'uu sin dararaa ture ittiin dabaliina. Siichi qulqulleeffannaa qulqullaa'u. Ammaafoo ittiin bu'iinaa haa ta'u. Nama kaleessa abbaa gadaa jaarsa biyyaa maalidhee ijoollee isaa jala deemee qoyyomsee qawwee hiikkachiise ittiin dabaliina. Harki hanna bare dooluu isaatu socho'atti muraniyyuu boris yoo rakkoon dhufte hunuma gashan. Maal jennaan? Abbaa injifate qofa bira jiraachuu danda'a malee kaayyoo mataa isaa danda'e hin qabu. Warri akkasii immoo dandeettii qaba, arraba qaba jechuudha. Dafee dura bu'ee mul'achuu. Waan argeen qeellam keessaa gaafa buqqa'ee ol seennu namni jalqaba biddeena baatee waraana bilisummaa Oromoo afaan kaa'uu jalqabe warra kaleessaa qawwee hiikkatee gale. Dandeettii isaa qaba, qaaniin beeku, nyaara isaa haaddatee ashaboo dhiqatee deema warra akkasii. Dhuguma isinitti maqaaniin beekan garaaf gara bulaa osoo qaanii beeka ta'e kaleessumayyuu sanan dalagu. Kaleessa sana dalageennaan immoo qaaniin beeku har'as hin sodaatu dhufeetuma dura dhaabbataa. Warri akkasii ammas koree akkasii keessa yoo seene olii gadi nama hammacaa jechuu. Warra akkasiiti warra ammallee shira sana xaxaa sana xannacha sana amma akkasitti walitti himnu foon baay'ee balleessu. Warri nu keessa kaa'u ummati akka inni sammuunsaa tasgabbaa'ee hojii isaa hojjetatee nagaan ba'ee nagaan hin galle warra akkasiitii jechuun siyaasa okkoltuu waggaa 20 meeqa xaxaa sana warra harkaa qabu muuxannoo sana qabu ummata nagaa kana kajeequ warra akkasiiti. Sunis hin ta'u ofitti hin dabalii itti immoo bu'ii quba keenya madaa'e ajaa'e iddoo geessinu hin qabu. Gaafa biyya qabaanne immoo seeraan gaafanne. Dachee kanarraa hin bu'u. Yoo dachee irraa bu'e immoo of baafannee jechuudha. Ittiin jarjarii. Rakkoon Oromoonni guddaan beeki waan siichi barbaadu dafee garaasaa keessaa har'uma mul'isa. Rakkoon keenya guddaanuu kana. Har'uma mul'isnaa jechuudha. Obsuun beeku. Waan borii har'atti karoorsee hojjechuun beeku. Hin jarjariina. Hin qaqqabna. Gaafa haalli ammaa ta'e humni waraanaa naannoo kana goole wanti har'aasitti walitti deebinee wal geenyu waan alatee dhufu isinitti hin fakkaatu. Hin bari'uu seete? Safuu qabna. Bariinaan immoo waan sana balleessite. Ni bari'a. Obsa nama gaafata. Cichoomina nama gaafata. Waan itti amanan sanarratti
ejjennaa ofii jabeeffatanii ejjeta ofiirra dhaabbachuu nama gaafata. Yoo ta'uu baate itti wareegamanii agarsiisuu nama gaafata. Lubbuma tokkittii qabda, lubbuu tokkittii qabdu sana dhoksitee asii baastee iddoo barbaadde yoo geessite guyyittii hin dabarsitu jechuudha. Iddoo barbaaddetti baqatte. Asii baqachiistee Finfinnee yoo gashite achitti guyyaa sana hin dabartuun duuta. Wanni ati Finfinnee dhaqxee fi lafa du'a keetti baqachaa jirta. Rabbitu achitti duuta siin jedhe. Ati du'aan baqataa jira seetaayyuu lafa du'aa keetti baqataa jirtaa jechuudha. Waan nuu barreeffame ganama gaafa dhalannee sana dhagiraanna. Waan nuu barreeffame dhagiraanna. Kanaaf Finfinneetti yoo baqattes iddootti duutuudha baqachaa garasitti deemaa jirta malee asii du'a baqachaa hin jirtooti. Du'atti baqachaa jirta. Bakka geetachi. Sana sii qorame jechuu ganama. Kanaafi roorroof hin jilbeenfatiin. Harkan kennatiin. Duuti guyyaa ishee malee nuftuun baqatiin. Baqattee immoo jalaan baatu. Maatii koo takkas ta'e, ijoollee koo takkas ta'e itti galtee immoo ijoolleen oolfan. Kabajaan qabdu. Dabeessi eessatti iyyuu kabajaan qabu jechuudha. Dabeessi eessattuu kabajaan qabu. Warri qawwee kennee har'a eessa jira? Inni qawwee isaa jabeeffatee dhaabbate har'a kunoo kabajaa qabaa jechuudha. Wal nama taajjabsiisa malee isaa guyyichi ni darba. Ofii kee wal bulchi, walin saamii. Iggitii jireenyaa nagaan bahanii nagaan galuu ofumaa wal barsiisi. Ummata nagaa qabu, ummata kabajaa qabu, ummata sodaatamu ta'e. Of hin xiqqeessin, walin saamin, of hin saamin. Ummata kun ummata guddaa. Ummata guddina irra darbee immoo ummata kaaniifu fakkeenya ta'e. Sabaaf sablammiin biraallee ummata itti baqate. Ofirra dabartanii kaan hammachuutti jirtan. Jaalli kiyya sila kaaseera. Sabaaf sablammii biraa Oromoon lafa isaa irratti midhaan isaa nyaachisee leenjisuutti jira. Gabroonfachuuf miti. Wal qixxeessuuf ummata hammataa ta'uu keenya argisiisaa jirra jechuudha. Qawweetti hidhaa jirra ofirra dabarre. Hangeenya immoo as keessatti immoo Oromoo mammaaksa ofumaa ofitti magmaagnee alaa hamma arbaa mana hin taasisiina. Ofirraa haftee nama geessee deebitee immoo of hin dadhabiin. Jireenya as keessa jiru salphisaa. Birruurraa walaba nu baasaa. Hirriba isaa wareegne dhaloota beela guyyaa tokko hin dandeenye. Dhaloota daqiiqaaf dhaabbatee waa caqasee hojiitti kun dandeenye hin ta'ina. Hegeree Oromiyaatu waan taaneef hegereen Oromiyaa hegereen biyya kana utubaan isaa isin irratti ijaaramte biyyi jaarsa miti. Warri jaarsaa yoo isin gorsa irraa ka hafee fixateera gadaasaa akka umurii yoo ta'e. Yoo akka guyyaa ta'e immoo too jaarsi jiruu daa'ima kutaa jechuudha. Sana harka Rabbiiti hin jijjiiru. Waa walitti sin qabeef kana fakkaata. Waan hin asitti sinitti himu har'a ilmaan keessaniin akka bultanii fi bulchiinsa shaakalaa deemnaa jechuudha. Hin deebitu yoo deebite waliin lolla akkasii miti. Kanaaf bulchiinsa shaakalaa deemna. Bulchiinsa godina lamaa muudannaa jechuudha. Godinicha keessatti harcaatee waan hafte immoo qulqulleessuutti deemnaa isin bulchiinsicha danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti godina lamaan kana keessatti sirnumaan gadhaabnee waan goonu sin agarsiisna. Isin walin dadhabiina. Hojii manaa biraa nutti hin dhaliina wal danda'a. Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa kan Wallagga Lixaa bulchiinsa tokko kan Qeellam Wallaggaa bulchiinsa tokko. Bulchiinsa kan koree yeroo warri kuni waan isaan sinitti himani ilmaan keessani haqaan akkasin tajaajilani warri abbootii amantaa ijoollee keenya haqa irratti Rabbi nuu bulcheedha kadhaa fi uummatis waliin kadhadhaati roorroo nutti hin deebisiin malaammaltummaa nutti hin deebisiin
harka wayyaa jalaan deemuu nutti hin deebisin. Ijoollee laphee qulqulluun wareegama hiriyoota ishee yaadattee wareegama jaallan ishee wareegama maatii ishee jaallattee yaadattee sana of duratti ilaalaa haqaan nu bulchitu nu taasiseedhaafi isin immoo haqa kana jalatti wal bulchaa. Yoo akkas ta'e gabrummaa jalaa baana, dhiittaa jalaa baana, roorroo jalaa baana. Kaaniifis fakkeenya ta'an. Addunyaa Oromoon biyya qabachuuf deemu kun ni diigamoo ni ijaara jettee ija shakkiin nu laaltusi nutti hin bu'ina. Ija shakkiin nu laaliina gochuu ni dandeenya, goonees hin argisiisna jenna. Har'a jaallates jibbites addunyaan kun kanaan dura eebba isaatiin arganne. Waraanni bilisummaa Oromoo tapha sana keessatti baay'ee miidhame. Warri siyaasa danda'u Oromoo akka bulguutti itti dhiyeessan, Oromoo biyya diigu saba guddaa yoo aangoo harkatti qabate gaanfa Afrikaa balleessu godhanitti dhiyeessan. Har'a akkas miti. Eebba warra kanaas ni qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma Oromoo waltajjii addunyaa qabsiise. Addunyaan biyya keessan qabachuuf falmachuuf mirga qabdu nuun jetteetti jechuudha. Sadarkaa kanaan jira. Sadarkaa kanarra jira. Nam tokko nu dura dhaabbatu jiru. Garuu maal ilaallu? Waan isaan laalantu jira. Warri kun yoo namaa eebbisuu baates humna qabaree, saba dura of ijaaree, saba dura hidhateree, saba dura waan hundumaa harkaa qaburee. Yoo nama diiguu barbaade nama diiga, yoo nama ijaaruu barbaade nama ijaara. Wanti isaan ilaalan ummati kun wal danda'a. Garaagarummaa qabu keessummeessee waliin jiraata. Amantiin as keessatti baay'atee jiru wal danda'ee waliin jiraata. Sirna dhablummaa babal'achuurraa hanqisee wal tiksee nagaan bahee nagaan galuu ni danda'a. Isa kana nu ilaalaa jira addunyaan. Warri akka bulguutti dookumentarii meeqa waraana bilisummaa Oromoo cubbuu inni hin qabne gudeeshatti guuree dhagaatti guuree nu dhiyeessaa jiru kuni kanaafi. Nu hadheessee tapha sana keessaa nu baasuuf lolaan dadhaban ololaan kan dhufan kanaafi. Adda bilisummaa Oromoo warra kaleessa nu dhalche jennetu har'a itti taa'ee jira. Warra akka qajeelaa Mardaasaa hafaa. Namticha takkaa kallattii kamiinuu wareegama waraanni bilisummaa Oromoo baasu jaanis hin argine keessas hin turre itti dabalame garaama guddisatee OPDOoma Eertiraa ta'e. OPDOon lama jira. Ka Tigreen tolchitee kan Eertiraan tolche. Warruma sana tarras deebi'ee qabsaa'aa fakkaatu. Keessa turre ni beeknaa immoo jedha. Keessa ture. Yeroo keessa ture garuu eessa ture? Isa kana gaaffii. Warra akkasii kana kan ololaaf as baasanii yeroo hundumaa gurra nama dhukkubsani waan barbaadan beeku. Soba ta'uusaa beeku beeki. Sobichi akkaataa itti inni dhaqee dhugaa fakkaatee addunyaa kana yaaddessutu jira. Uummati kun yoo gadi gadhiisan akkam ta'a? Kana akka addunyaan laaltee nu sodaattuuf. Nuti